Tolee, nagaa caaluu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota abbii miidiyaa akkam jirtu nagaa keessaniin obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Isinillee akka nagaa qabdan abdiif amantiin qaba waaqayyo bira. Tolee, obboloonni na jajjabeessaa jirtan dhugaa guddaa galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Jajjabeessuun keessan akkuma itti fufetti haa ta'u. Mee sa'aatii kanatti abbeen maal qabattee dhufte jechuun keessa hin hafu. Akkuma suura irratti jara kana lamaan agartan haadha manaa fi abbaa manaadha. Sooshaal miidiyaa irratti hundumti keessanuu argaa jirtu. Dhugaa waan baay'ee nama dhukkubsu, waan baay'ee keessa namaatti dhaga'amu jechuudha. TikTok irrattis argaa jirtu, namoonni baay'een karaa FB'tis argaa jirtu. Namni bara kanaa dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaa irratti jireenya isaa baasee waa baay'ee of miidhaa jira jechuudha. Egaa gara jara kanaa isinii deebi'a. Jarri kun maal akka ta'an jettanii gaaffiin ta'uu danda'a. Jarri kun haadha manaa fi abbaa manaadha. Abbaan manaa kun haadha isaa kana piraankii godha. Haadha manaa isaa kana piraankii godha. Piraankiin godha jedhee jechuudha. Isheen deessee nama daa'ima harkarraa qabdu, nama daa'ima ji'a 3 ji'a 2 baattee jirtudha. Yaa ta'u malee namni kun haadha manaa isaa kana piraankii godha jechuudha. Yaa ta'u malee wanti piraankii ta'uu fi wanti piraankii hin taane asirratti namni keenya adda baafachuun dirqama jechuudha. Isheen kun nama deessee araasidha. Inni kun abbaa manaadha. Kaameraa itti qabeetu isheen daa'ima isaadhaa qabatteetu daa'ima ji'a 3 xiqqoo jechuudha. Daayipparii qayyaraafii jirti. Kaameraa itti qabeetu maal jedhaa isinitti fakkaata? Dhageessaniirtu garuu isinis ammaati deesseettaa ji'a 2 guutteettaa bakka sigaa amma ka'ee hojii hojjedhu jireenyi illee ulfaataa jedhee kan daabboo argitan kana agartanii daabboo gogaa kana fuula dura godhee kaameraa itti qabee taasaa jira jechuudha. Isheen immoo jechuudha baay'ee itti dhaga'ame daabbicha sanis ilaaltee raawwatteeti maalii ani eeyyama kiyyaananii kan waan kun ta'e silaa wal mari'anneeti mitii jetteen jechuudha. Amma isheen waan irraa beektu natti fakkaata akka piraankii ta'e. Isinii galee inni garuu piraankiidha jedhee haa ta'u malee wanta garaadhaa qabu hundumaa namni kun baafateera sooshaal miidiyaa irratti. Namoonni baay'een itti gungumanii namoonni baay'een abaaraa turan jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuuf haakiyyatana baay'ee natti dhaga'ame. Dubartii iddoo ishii dubartii kana gaafan bu'u gaafa sooshaal miidiyaa irratti baatee daa'ima dhiiga ji'a 3 ji'a 2 qabattee mana kee jettee fuula isaa dura teessu inni immoo kaameraa itti qabee piraankii jedhee jechoota kan akkanaa kanatti baasu agamitti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf taanani isheen irra araasidha. Namni kun abbaa manaati. Piraankii dhumas yoo ta'e isa kamidha piraankiin? Isa kamii miti piraankiin? Isa kamidha piraankiin kan fuula namaa duratti deemu? Isa kamidha immoo piraankiin kan fuula namaa duratti hin deemne jedhanii odoo adda baafatanii baay'ee gaariidha warra sooshaal miidiyaa irraa kun jechuudha. Isheen amma dhugaa dubbachuuf gara namoonni baay'een itti eekamanii jennaan namni kun haadha manaa isaa kana akka waan dhiifama gaafatu godha jechuudha. Dhiifamni isaa kun shaggaadha. Gara fuulduraatti barumsa ta'aaf. Garuu isheen tun jechuudha haati manaa isaa kun waan nama jecha duraan garaadhaan haa qabu akka nana godhaa miti hin jettu amma dhugaa dubbachuuf deebitee garaan ishee itti fayyee abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii jiraatu. Dhugaa waaqayyoollee isaan haa gargaaru haa jiraatan namatti tola. Garuu isheen keessa ishee hin dhukkubsa. Akkamitti yoo jettanii inni kan ba'ee sooshaal miidiyaa irratti baqqaa sigaa amma kana ciifteetta turteetta amma gara hojiitti yeroo baatee maal ta'a jedheen booddee piraankiidhaan isheen kun fuulli ishii kun akkuma agartan kana baay'ee fuulli ishii kun jijjiirame boo'ichaaf itti dubbachuu dadhabde jechuudha. Boo'ichaaf itti dubbachuu dadhabde waan jettu dhabde tole hin bo'aa jirtaa jennaan immoo lakki bo'aa hin jirutti garuu imimmaan ishii ija guutee jira dubbachuuf hin dandeessu jechuudha. Daa'ima immoo as takaakaltee akkuma fuula irratti argaa jirtan kana ilaalaa jirti jechuudha. Asirratti ani maal jechuun barbaade beektu yeroo baay'ee gaa'illi namaa gaa'ila akka barbaade haa ta'u gaafa sooshaal miidiyaa irratti ba'e keessatti jechuudha akka barbaade walaa jaalatanii akka barbaade walaa jibbanillee jechuudha. Gaafa jireenya ofii sooshaal miidiyaa irratti baasanii dhugumaan isiniin jedhan jireenyi ofii jireenya gaarii ta'a jedhanii wanti yaadamu tokkollee hin jiru jechuudha.
Maaliif beektu namni kan si jaallatu jira, kan si hin jaallannes jira, kan si hawwu jira, akkasitti immoo hin hawwu jira. Kana keessaa amma jarri kun piraankiidha jedhamee yaadame miti garuu namoonni koomantii barreessanii fi dhugaa gaa'ela jara kana akkuma diigamu wayiiti jechuudha isaan ilaalaa jiran. Nama kanaan garuu jechuudha dhiifama gaafadhu kennaan dhiifama gaafatee jira. Namoonni yaada bal'aa barreessanii jiru. Dhugaa ani argeen jira natti dhaga'ame ilaalee maaliif beektu yemmaa ishii kanatu natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf anis dubartiidha. Isheen akkaataan ishee itti bohoccheetu natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif beektu yeroo namni tokko gaafa dayeetu ciisu jaalateetii miti jechuudha. Osoo daa'ima saniif waan barbaadde godhuu barbaaddu, odoo mana ishiitiif waan barbaaddu hojjettee godhuu barbaaddu giddiin qabdeetu ciifti jechuudha. Yoon giddiin qabdee mana teessi jechuudha. Bara keenya keessa kan afaan namoonni da'eetu baay'ee ta'aa hin jirani. Torbee 2 torbee 1 saniin booda hojiitti ba'u. Isheen amma kana kan tuttu jaalatteetii miti jechuudha. Kanaaf namoonni koomentii yaada kennaniif osoo jechuudha jara kana lamaan dhugaa qixxumatti ilaalaniitu koomantiis kennanii fi yaadaaf kennaniif natti tola jechuudha. Innis yookaan taru hin beekamu piraankudhuma kanaaf akkas godhe yookaan immoo jechuudha yaaduma duraan garaa keessaa qabu jibbuma haadha manaa isaatii qabu keessaa baasee dubbate anillee waan irraa beeku hin qabu kanallee waan irraa beeku tokkollee hin qabu garuu wanti na gaddisiise maaliif akka ta'e beektu bara kana keessa jechuudha namni gaa'ela ofii jireenya ofii iccitii jireenya ofii baasii gaafa miidiyaarra fidu nagaa ta'a jettanii hin yaadina jechuudha yeroo baay'ee hamma hin agarra jechuudha gaa'ela bareedaa. Namoonni yeroo baasanii suuraadhaan waan akkasii agarsiisanii jenna hin hawwina miti dhugaa dubbachuuf taananii hin hawwina garuu jechuudha dhuguma isinitti maan isirra dhaabbadhee waan an beekurraa warri jilbeeffatee ababaa olii kennuu warri wal hammatee wal dhungatu inni fiilmidha malee gaa'illi jechuudha gaa'illi sirriin gaa'illi waaqayyoon eebbise dhuguma isin jedha miidiyaarra hin jiru. Dhuguma miidiyaarra hin jiru dhugaa kan waaqayyoon eebbise yoo ta'e malee jiraachuus dhiisuu danda'a garuu warri jilbeeffatee ababaa olii kennee warri wal dhungatee warri walitti maramee waan hunda godhu kun fiilmii hin beektu miti fakkeessuu bareessuu jechuudha. Kanaafuu warreen sagalee kee dhageessan dhiiras ta'e dubartiis ta'e jechuudha gaa'ela keessan miidiyaarra fidina jireenya keessan miidiyaarra fidina dhugaa warri har'a koomentii isinii kennee laayikii isinii kennu ooma. Boru simbira darba waan ta'eef garuu ilmi dhiiras kan haadha manaa keessa caalu hin jiru kan ilmoo keessa dhalchitasii caalu hin jiru kan jireenya keessi caalu tokkollee hin jiru soba jechuudha warri koomentii namaa barreessu warri yaada namaaf qoodu soba kanaafuu jireenya keessanii kan irratti hojjettanii haa ta'u hojiin gaariidha garuu iddoo piraankii sana jechuudha adda baafadha namoonni baay'een amma haadha manaasaa ulfaa piraankii godhaa dubartoonnis piraankii godhuu. Piraankii sana yookaan itti maatii akka miidiyaatti isinii bareedutti jira sanitti maatii isiniifaa bareessan malee dhugaan haadha manaa ulfaafaa waan akkasii yoo godhan rifaatuudhaan waan hin taane irra bu'uu dandeessi jechuudha. Namni gara miidiyaatti yeroo dhufu bareeffachuuf waan tokko bareeffatee mul'ifachuuf waan baay'ee godha jechuudha. Garuu bareeffachuu sana keessa immoo bareedu sana keessa miidhamni hin jira waan ta'eef adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanta samoonii kana argite kun isinitti makaan biroos jechuudha. Haadha manaa fi abbaa manaatitu miidiyaa irratti ba'anii hojii hojjetu. Inni abbaan manaa akka isheen kaameraatti qabdee jirtu hin agarre. Abbaan manaa jechuudha dhugaa nama kabachiisa. Daakuu gingilchee jechuudha daakuu gingilshaa jira. Haati manaa immoo abbaan manaa kee hojii hojjeta jetteetu kaameraatti qabdee jechuudha. Namtichi jechuudha abbaan manaa suni harkisaa daakuudha daakuu gingilchaa jira achumaan waan akkanaa kana dhiisiin jennaan diddeemi ta'ee harkuma daakuu saniin miidiyaa irratti callimka bal'aatti godhe fuulli margaan daakuu ta'e jechuudha kun garuu salphina guddaa dhugaa waaqa kanaafuu maal jechuun barbaade namoonni keenya warri sooshaal miidiyaa hojjetanii tiiktook irrattis ta'ee yuutuub irrattis ta'ee bakka barbaadetti feesbuuk irrattis ta'ee wanti piraankii gootanii fi wanti piraankiin goonee sirriitti adda baafadhaa siin jedhama beekuma kiyyaatiin adda baafachuun gaariidha waan ta'eef jechuudha. Maaliif faayidaa isaatirra miidhaa isaatiitu caala waan ta'eef jechuudha. Amma
haati manaa fi abbaan manaa kanatti yeroo deebinu tariitii dhuguma jaalala dhugaa walii jaalachuu danda'a hin beekamu irra sanii deebi'a. Garuu jechoota inni amma jedheen kana haati manaa kun garaatti qabattee daanii inni adaadoona dhukkubeeyyuu ciisee naa hin danda'u abbaan manaa kiyya kun nan jiraachisu rakkina kiyya baachuu hin danda'u maaliif jecha akkanaa kana naan jedhee jettee keessa isheetti qabamuu dandeessa jechuudha. Namni kana jaallateeti osoo piraankii jedhee itti himeeti obboleettiin kun akkanatti boo'uu dhiisuu dandeessi. Yookaan immoo fuula kaameraa duraarree dhoksee itti dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jireenya gaa'ela ofii kan nama caalu hin jiru. Jireenya ofii kan nama caalu hin jiru. Jireenya keessan gaa'ela keessan miidiyaatti baaftanii hin salphisinaa jechuudha. Miidiyaatti baaftanii hin busheessinaa jechuudha. Dhuguma dubbachuuf taananii gaa'elli namaa tokko ammas irra deebisanii itti miidiyaarra bahee taananii gaa'ela rogaa, gaa'ela bareedaa, gaa'ela gammachuu, gaa'ela naataa jedhanii eeggachuun sirrii miti jechuudha. Gaa'ela kan jedhamu gaa'ela lafa irraa gaa'ela dhoksaadha. Gaa'elli dhoksaatti yoo ta'e malee fiilla fiitii bahee akkasitti mana ofii qullaa dhaabuun haadha manaa ofii kan deessee kan ji'a 2 kan ji'a 3 qullaa dhaabuun hin barbaachisu. Waaqayyoollee hin jaallatu. Fuula namaa duratti illee gaarii miti. Fuula waaqayyoo duratti illee gaarii miti jechuudha. Daa'imti dhiiga sana baasanii akkana gochuun jechuudha. Kanaaf namni da'ee dubartiin deessee golumaatti turti jechuudha. Shaffanumaan tolti. Daa'imti illee shaffanaan tolti jechuudha. Bara kana keessa shaffanaa maaltu jira miti. Kanaafuu jara kana dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiisan isaanirraa dubbadhe. Waaqayyoon mana isaaniitiif nagaa haa godhu, mana isaaniitiif boqonnaa haa godhu, mana isaaniitiif akkuma dur jiraatanitti maatiin kun haa jiraatanii. Piraankiin isaanii kun akka mana isaanii hin diigne abdiif amantiin qaba. Namoonni immoo jechuudha asumaan yoo dhageessan illee yaada hin taane koomantii hin taane koomantii jara kana jeequ barreessanii fi dhiisaa irraa dhaabbadha. Gaarii miti jechuudha. Isinis boru maaltu akkasiin quunnamu hin beektan waan ta'eef duraan dursanii mana keessan sirreeffadhaatii waan namaa haasaa jechuudha. Yeroo waan namaa haasoftan ani yoo eessan jiraa, ani maal keessan jiraa ofiin jechuun baay'ee gaariidha jechuudha. Immoo warri immoo piraankis gootanii piraankiin kamtu piraankii ta'a, kamtu viidiyoo dhaftaa, kamtu meena miidha jireenya kiyyaa fi jettanii yoo adda baafattan isiniif baay'ee gaariidha jechuudha. Dhalootuma gara fuula duraatillee duubarraatillee dhufu kuni gaarii miti jechuudha. Boru immoo inni irra akkana godhe kan biroo immoo boru dhufee waan biraa godhaa jechuudha. Kana jechuun barbaadaa yaadni irra sanii qabadhee dhufe kanuma galatoomaa eebbifamaa amma yaada biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura isiniin jechuun jaaladha.